xumurarraan illee dhaamsa dabarsuu barbaadu namoonni biyya keessaa biyya alaa taatanii maabarri keenya kun akka dhaabbatuuf deeggarsa yaadaanis humnaan hundaan godhaa jirtan hedduu nu galatoomaa isin jaalannaa deeggarsi isin nu godhaa jirtan meerii isin nu magarsaa jirtan firiin isaa keessaa har'a isin of sadarkaa kana geenyee jirra waan dandeenyurraa namoota 50 waan nyaataaf oolan goonee jirra deeggarsa sanarraa kan ta'u hooggantoota keenyaa fi hawaasni keenyaa fi leenjistoota keenyaa fi jaalattoota ispoortii hundaaf hedduu galatoomaa warri Finfinnee irratti kaleessa hirmaatanii nu boonsitan isiniin boonnee jirra ganallee fuulduratti ni boonna illee warri isin boonsinu taane jennee abdii qabna galatoomaa keessaafuu galanni guddaa nama malu nama akka leenca Oromoo kan du'aanam kana biyya kanatti nu barbaachisa leenca dhugaan hojjetu leenca samaaf hojjetu tokkicha qixxeefuma akka doktor abiyyiitti jee nama yaadu keessa kifla katamaa booda irratti nama argamu kana nama hedduu kutataa jabaadha nama kanas asumarraa maqaa yuuneeniitiin maqaa uummata kootiin akka naa galatoomsanii biratti barbaada.